iftahi nama biraan ta'in ati ifuma tahi nama gammachiisuuf jecha sagalee ta'e hin jijjiiratin, nama gammachiisuuf jecha ejjennoo ta'e fedhii ta'e hin jijjiiratin. Namoota biititu hin qabdu hedduu tokko namoota gurguddaa biititu hin qabdu hedduu tokko wajji wal harkeetiin jira. Hiree wal harkuu qofaan miti wal qunnamee wajji turu. Ustaazota, sheekota, doktoroota, murshidoota, namoota siyaasaa, gaazixeessota hunda nama hedduu. Garuu takkaa suhaybummaa kiyyan jijjiirre, amala kiyyan jijjiirre, waan takka rabbisee wal marennu ejjannoon tiyya ejjannuma tiyya. Akkana jechuun nama san kabajuu dhabuun miti. Kabajaan waan biraa, ejjannoo waan biraa, waan adda addaati. Nama gammachiisuuf jecha ejjannoo tiyya. Iftahii deem bakka deemtutti namni biraa sun si ta'uu hin dandeessu, nama san ta'uu hin dandeessu. Ati abar ani Suhayb.